Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Har'a kunoo dibata rifeensa keenyatti deddeebinee ka dibannu ta'ee nuuf dheeressuu nuuf laaffisuufillee hedduu tokko nu gargaaru qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Wanta isa irraa hojjedhe ammoo wajjumaan ilaalla inshaallah. Kunoo akkuma isin asitti argitan abukaadoodha. Abukaadoo firii lamaatu na barbaachisaa dibata kana hojjechuudhaaf. Qibaatii illee kunoo akkuma isin asitti argitan sunfloweridha kuni. Pureedha kaamaa nyaataati nyaataaf itti fayyadamnu. Kunillee olive oilidha. Olive oilii kana ammoo guddicha kana fayyadamee kunoo 100% pure ka jedhu kana olive oilii laayitiidha. Rifeensa low porosity ta'eef laayitii kanatu bareedaadha. Isa kana asitti irraa hir'ise xiqqaa kana keessatti irraa hir'ise jechuudha. Amma ammoo damma fayyadamaa. Damma kana yoo barbaaddan fayyadamuu dandeettanii yoo dhiiftanis homaa rakkina tokkollee hin fidu garuu yoo itti fayyadamtan bareedaadha. Abukaadoo kana bakka lamatti muree foon isaa ka keessaati kan na barbaachisu. Rifeensi keenya kun akkuma qaamni keenya nyaata gosa garagaraa dhugaatii adda addaatti haajamu rifeensi keenyallee akkasuma akka biqiltuutti kunuunsa garagaraa barbaada. Biqiltuu tokko guddisuudhaaf xaa'oo soorata gosa adda addaa bishaan aduu waa hedduutti kennanii fi kunuunsaniiti ka guddatu yoo akkas hin tahin qancaree gadi laafee bakkaa bada. Rifeensi keenyallee akkasuma waanuma mana keenya keessatti itti fayyadamnurraa yeroo tokko yeroo kennineefi kunuunsuu qabna. Akkasiin yoo hin ta'in nu jalaa ciccitee laafee bubuqqa'eeti nu jalaa gad diqqaataa deema. Yoo kun akkasumaan isallee qaqqabnee kunuunsine ammoo maashaallah akkasumaan nu bareedee gadi dheerata. Kana fakkaataa narra abukaadoo kana fayyadame. Abukaadoon kun hedduu tokko guddisaa yoo itti deddeebi'anii fayyadaman hin dheeressa. Dhugaa rabbi rifeensa hin dheeressa. Hin laaffisallee ammoo akkaan bareedaadha. Abukaadoon inni iyyuu keessi isaa akka qibaatiitii of keessaa qaba akka dhadhaati. Bakka dhadhaallee hin bu'aa jechuullee hin danda'ama. Namni dhadhaa dibatu hin jaalanne yookaan dhadhaa hin arganne jechuudha. Kana fakkaata hundi isaatu iyyuu. Amma ammoo asitti ka maashinii xiqqaa harkaa kanatti daaka. Namni maashinii hin qabnellee sahanuma keessatti maankaadhaan akkanatti gadi qaqqabee laayoo ka bullaa'uuf ta'e bulleessee daakuu danda'a. Ka maashinii kana qabdan ammoo bareedaadha. Sirriitti daakee ismuuzii godha. Oomi takka homaa keessatti nafu jechuudha. Rifeensa keessatti yoo dhiqatan rifeensa keessaa nama jalaa nahafu qulqullaa'ee baha. Amma ammoo olive oilii kunoo as dura amma lamatti godhee jira. Amma kun sadaffaadha. Olive oilii maankaa saditti godha. Sunflower illee akkasuma maankaa saditti godha. Qibaatii gosa isiniif ta'u ka rifeensa keessaniin ta'u laaltanii itti godhachuu dandeettanii ka rifeensa keessaniin walii galu. Isallee akkasuma maankaa saditti godha. Daa'imallee kunoo amma maankaa lamatti godha. Daa'ima kana ammoo namni hin barbaanne irraa dhiisuu dandeettanii. Namni gariin daa'imni nama arreessa rifeensa nama jalaa arreessa maalii jedhama. Homaa waan arreessullee hin agarree ani hedduu tokko itti fayyadama. Rifeensa moisturaayizii godhuudhaaf hedduu tokko nama gargaara. Yoo hin jaalannellee irraa dhiisuu dandeettanii. Maankaa lamatti godhe. Kunoo as keessatti yoo inni daakame walitti dhiquu. Kunoo daakamee ismuuzii bareedaa kana sahanatti keessaa garagalchee isin agarsiisa. Kana akkuma isin argitanii juusii abukaadoo fakkaatee gadi ba'e. Annayyuu juusima. Amma ammoo kas keessatti hafe kanneen keessaa qulqulleesseeti deebina inshaallah. Kunoo kana fakkaataa maaskii rifeensaa kan qopheessannee bareedaa kana
Yoo barbaadan fuula keenyallee yoo dibanne bareedaadha. Fuulaa fi hedduu tokko qulqulleessa. Hundi isaatiyyuu qibaatiin ani itti dabalellee kama nyaatarra nu oolfannu ka rifeensa qofaaf adda qophaa'ee miti. Bareedaadha jechuudha fuulaa fi ammoo mucootiyya. Jalqaba wayita dibuuf isin agarsiisee dheeshinan jenne na jala taa'uu didde. Kun amma xiqqoomarraa diddibee isin agarsiisaa gumaaf itti fixuu fi akkana dibee fi feestaalii hidhaa fi daqiiqaa 30-40 takka yoo isheen jette akkanatti tursiisa. Ofiifillee ammuma fayyadamaa kana fakkaataa yoo jaalattan laayik sheer kuman sabskiraayib gochuu hin dagatina. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.